Adolessa di demi lama barkum lama fi demi jahana geni kenya hadrusu hordoto ta shabbo media odu ya raf kande fadene sintima odu walinan Jamal Tahiri jel kabarati matoto dun sintima marin biyale sahmotu mabil signa tinge gefa majru maridan tawro kabachi suwa kain tane hogantoni party kafa ofi abawo himani tijru ya insi komando godina bale ana raidu addacha balati gefa majru murte wanjajabo jahlalabu dagahame Partiin warraaqsa uummata Itoophiyaa mootummaa federaalaa naannoo Tigraay gara waraana biraatti dhiibaa jira jechuudhaan yakke. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa parsantaa 3.4 dabaluun dhagahame. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa namoota 17 lammiilee daddabarsan lubbuu gaaga'an jedhee to'annaa jala oolchuu beekse. Kunneen matoota oduutii ammaa gara bal'inaatti sin dabarsa. Marin biyaalessa mootummaa bilisummaa geggeeffamaa jiru mariidan taawromoo kabachiisuu akka hin taane hooggantoonni paartii KFO fi ABO himan. Marin biyaalessa dhiyeenyaa akka geggeeffamuun mootummaa biyya bulchaa jiru geggeeffamuuf yaalamaa jiru dhimmoota walxaxaa fi falmisiisoo qoodachuu irratti argama. Marin dantaa Oromoo sharafsiisuu fi murtee doongoraa seenaa qaqqabsee dabarsuu tattaafataa akka jiru qondaalonni paartii KFO fi gareen ABO hidhatee bosona jiru ibsa baasanii fi ibsa miidiyaalee kennaniin eeraniiti jiru. Falla kana deeggartoonni mootummaa immoo marichi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furuu bira darbee egeree biyyattiif bu'uura cimaa kan kaa'uudha jedhan. Paartiin KFO fi gareen ABO hidhatee bosona jiru kanneen kana morman ammoo mootummaa biyya bulchuutu akka isaaf tolutti haala mijeeffatee jira malee mariin kun rakkoo biyyattiif furmaata waaraa kan fiduu miti jechuudhaan falmuu irratti argamu. Waggoota 5 fi 6 darban keessa mariin biyyaalessaa gaggeeffamuuf kan gaafataa ture. Kongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru kana irratti hirmaata akka hin jirre ifoomse. Durataa ittaanaa KFO kan ta'an obbo Mulaatu Gammachuu warri waliin mari'ataa jiran irra caalaan isaanii warruma duraanii waliin mari'achuu fi danda'anidha. Rakkoon garuu warra waliin hin galle gidduu akka jiru ibsan. Marii warra walibjee qaban gidduutti taasifamu waan hin taaneef mariin rakkoo keenya furuu miti jennee keessaa hafne jechuudhaan dubbatan. Mariin biyyaalessaa nuti gaafanne haqa qabeessa kan hunda hirmaachisee fi amanamummaa ta'e malee kan qondaalonni fi namoonni mootummaan barbaadu qofti irratti wal ga'anii haasa'anii miti jedhan. Silaa kan ta'uu qabu warra ilaalchaa fi yaada adda addaa qabu gareewwan mootummaa waliin walitti bu'iinsa keessa jiran warra rakkoolee siyaasaa fi ilaalcha garaagarummaa hedduu qabanidha. Yaadota gamaa gamanaa walitti fidanii akkamitti biyya kana nagaa fi tasgabbii deebifnaa isa jedhutu irratti mari'atamuu qaba ture. Amma garuu kan marii ta'aa jiru warruma kaabinee mootummaa yaada wal dhabdee hin qabnedha qabutu hirmaataa fi hirmaachisaa ta'eetiin maricha gaggeessaa jira jedhan obbo Mulaatuun. Akka obbo Mulaatuun jedhanitti adeemsi marichaa mootummaa qofaan osoo hin taane qaamota walabaa amanamoo fi hunda biratti fudhatama qabaniin qindaa'uu qaba jedhan. Garuu mootummaan paarlamaa harka 98 ol paartii biyya bulchuun guutame keessatti koomishiinaroota marichaa yookiin qaamota alaaraa ofuma isaatii filate koottaa mari'adhaa jechuun marii jalqabbiin isaa badi ta'ee argamee jedhan. Gareen hidhatee mootummaa waliin wal lolaa jiru waraanni bilisummaa Oromoos gama isaan ibsa adoolessa 19,2026 baase keessatti marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru irratti qeeqa cimaa dhiyeessee jira. Waltajjii marii olaantummaa mootummaa jalatti gaggeeffamu irratti gaafileen siyaasaa Oromoo yoo ittumaa hammaatan malee furmaata kan argatanii miti jedhe. Adeemsi kun mootummaa gara sirna pirezidaantummaatti ce'isuu fi mootummaa naannolee dadhabsiisuuf yaalii taasifamu jechuudhaan eere. Diraamaan dhimma kana duuba jiru ammoo Oromiyaa qoqqooduu Finfinnee fi Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baasuuf kan yaadame jechuun yaaddoo isaa ibse. Maricha keessatti hirmaataa kan jiru kaadiroota mootummaa malee humnoota siyaasaa Oromoos ta'ee bakka bu'oota uummataa akka hin taane paartiin KFO fi gareen hidhatee bosona jiru adda bilisummaa Oromoo ibsa bal'aa kanaan addeessaniitii jiru. Ya insi komando godina Baalee aanaa raayituu dhaddacha bal'aatti gaggeeffamaa jiru murteewwan jajjaboo jaha lallabuun dhagahame. Ya igadaa si komando godina Baalee aanaa raayituu dhaddacha bal'aatti gaggeeffamaa jiruun dhaddachi bal'aan deebi'ee banamuu hordofee luba gadaa shan dhaddachatti deebisuun murteewwan gurguddoo jaha dhimma gabbaraa fi godaan seeraan alaa dabalatee murteewwan gurguddoo lallabamuun isaa himameeti jira. Murteewwan gurguddoo lallabaman kunis dhaddachi bal'aan deebi'ee akka banamu akkasumas dhaddachoota si komando hunda deebisee fuudhaa fi heerumaa ilaalchisee gabbarri afuu qabuu fi kanneen biroos lallabameeti jira. Kana malees godaansa seeraan alaa ilaalchisee karaa seeraan alaan dargaggoonni abdii egereetaan faddaalaan gowwoomfamanii biyyaa bahaa jiran akka hafuu fi xiyyeeffannoo irratti hojjetamuu akka qabu murtoo dabarseeti jira. Uummanni Oromoo uummata safuu safeeffannaa aadaa fi duudhaa mataa ofii qabu waan ta'eef seenaa fi eenyummaa isaa ganamaa eeggatee jiraachuu akka qabu sirna dhaddacha batee deebisuu kanarratti lallabameeti jira.
dhimma nageenya walqabatee nageenya waraana lafa qabsiisu hunduu nagaaf dursa kennee yaamicha abbootii gadaa fi haawwotii siinqee dhagahee gara nagaatti dhufuu akka qabu lallabameeti jira. Gama eegumsa qabeenya uumaatiin immoo bosonni akka hin ciramne kan dhaabaman immoo akka kunuunfaman lallabameeti jira. Walumaa galatti yaa'iin gadaa sikkoo mandoo yeroo ammaa godina Baalee Bahaa aanaa raajootti geggeeffamaa jiru murteewwan gurguddoo aadaa fi duudhaa Oromoo cimsan kan dabarse yoo ta'u murteewwan kunneen aadaa fi duudhaa Oromoota sikkoo mandoo biratti waggoota 8tti aananiif kan tajaajilu akka ta'e beekameeti jira. Paartiin warraaqsaa uummata Itoophiyaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay gara waraana biraatti dhiibaa jira jechuudhaan yakke seera kabachiisuu fi nagaa eegsisuu maqaa jedhuun tarkaanfii waraana haaraa qabsiisuuf carraaqqii taasifamu irratti akeekkachiisa cimaas kenneeti jira. Babal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Paartiin warraaqsaa uummata Itoophiyaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay gara waraana biraatti dhiibaa jira jechuun yakke seera kabachiisuu fi nagaa eegsisuu maqaa jedhuun tarkaanfii waraana haaraa qabsiisuuf carraaqqii taasifamu irratti akeekkachiisa kenneeti jira. Ibsa adoolessaa 21 baaseen paartiin morkataa kun tooftaa balaafamaan uummata Tigraay maqaa nagaa eegsisuutiin ammas gara waraanaatti dhiibu dhaabbachuu qaba jechuun waliigaltee nagaa buusuu Piriitooriyaa akkasumas immoo waraana dhaabbataan xumuramuu fi falmiileen karaa siyaasaatiin akka furaman kaaseeti jira. Hirmaachisummaa fi dogongoroota dhimma kanaa wal qabatanii qaamolee adda addaatii waliigaltee Piriitooriyaa irratti kan jiraatanis kaayyoon gooroon waliigaltichaa waraana dhaabbataa xumuruu fi furmaata siyaasaatiif dursa kennuu namoota buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisuu gargaarsa namoomaa raabsuu fi dirqamoota mallatteeffaman raawwachuu isaa akka ta'u ibseeti jira. Mootummaan federaalaa waajjira galee cabsuudhaan naannicha gara waraana haaraatti deebisuuf hojjechaa jira jechuunis yakke. Ibsichi kan dhiyaate hiriira adda adoolessaa 18 addabaabaayii masqalaatti mata duree humna leenjii waraanaaf nama butuun haa dhaabbatu nagaan haa waaru jedhuun mana maree nagaa fi jijjiirama Tigraayin kan hooggantoota olaanoo duraanii naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa fi Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaa'ee dabalatee gurmuun qophaa'eef deebii kennuuf akka ta'e ibseeti jira. Hiriirtonni yeroo darbe magaalaa Finfinneetti hiriira ba'uun ergaa isaanii dabarsan waliigalteen Piriitooriyaa guutummaatti akka hojii oolu gaafatanii jiru. Akkasumas dirqamaan dargaggoota lolatti oofuun hidhaa seeraan alaa buqqa'iinsa dargaggootaa fi miidhaan raawwatamu naannichatti akka daangaa godhatu gaafatanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii fi hoogganaan paartii Simrat kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa hiriira irratti haasaa taasisaniin gareen TPLF uummata Tigraay balleessuuf hojjechaa jira jechuun kan ibsan yoo ta'u guddina Tigraay danqaa jiraachuu fi dargaggoota dirqamaan lolatti dabalaa jiraachuu fi gara Suudaanitti erguun akka lolchiisaa jiru dubbate. Haa ta'u malee hiriirichi biiroo dhimmoota sabquunnamtii Tigraay irraa qeeqa jabaa mudatee ture. Gareen aangoo yeroo Tigraay humnaan dhuunfatan taateen kun kan kaayyeffate siyaasaan kan dhiibamee fi mootummaa federaalaatiin kan qindaa'e jechuun ibsan. Dubbii himaan garee TPLF yeroo ammaa Miikaa'el Asqadoom himata dirqamaan lolatti dargaggoota dabalaa jiraachuu jedhu guutumatti haalaniiti jiru. Hiriirri waraanaa haaraa Tigraay irratti taasifamuuf ibsa siyaasaa uumuuf kan kaayeffatedha jechuunis himate. Akkasumas sochiileen siyaasaa kun jechoota waliigalaa waraana bara 2020 dura bifuma qocollaa kanaan jalqabeen akka wal fakkaatu ereeti jira. Paartichi oduu jibbinsaa fi duula sabquunnamtii mootummaatiin taasifamuu fi uummata sammuudhaan waraanaaf qopheessuuf yaaliin taasifamu adeemsa waraanaa Tigraay bara 2020 dura mul'ate wajjin haala rifaachisaa ta'een kan wal fakkaatu jedhee ibseeti jira. Dabalataanis kaayyoon mootummaa waraana jalqabuu fi ammas uummata Tigraay irratti duula waraanaa taasisuuf malee furmaata waaraa fi miti jechuudhaan yakkeeti jira. Waraanni kanaan dura adda bilisa baasaa uummata Tigraay morkachuuf kaayyeffate jalqabamee lubbuu hedduu galaafachuu miliyoonaan kan lakkaaman buqqisuu dubartoota hedduu gudeeduu yakka waraanaa raawwachuu fi naannoo Tigraay keessatti balaa namummaa guddaa geessuuf kan karaa bane ture erga jedhee booda qorannoo walabaa fi gaafatamummaa uumuuf waamichi taasifamaa ture hanga har'aatti guutumatti hojiirra hin oolle jedhe. Paartichi dabalataanis qoqqobbiin diinagdee waliigaltee Piriitooriyaa booda Tigraay irratti kaa'amee itti fufuu yaadachiise. Mindaan hojjettoota mootummaa dhiyeessiin boba'aa geejjibni baajatinii fi tajaajiloonni bu'uuraa hawaasaa daangeffamanii itti fufuu ibsuun gareen morkattoota tokko tokkoo fi dhuunfaan Tigraay qophii waraana haaraa taasifamuu uwwisa siyaasaa ta'aafii jiru jechuudhaan himate. Akkasumas Itoophiyaanonni hariiroo uummataa fi uummataa akka cimsanii fi jibbiinsa waraanaa fi siyaasaa qoodinsa akka waloon morman yaamicha dhiyeesseeti jira. Dabalataan hawaasni idil addunyaa fi dippiloomaatonni gocha siyaasaa fi propoogandaa cinatti dhiisuun dhugaa lafa jiru irraa akka ilaalan carraaqqii nagaa itti fufsiisuuf taasifamu akka deeggaranii fi walitti bu'iinsa dabalataa akka hin uumamne dhiibbaa akka taasisan gaafateeti jira. Itoophiyaan jibbiinsa siyaasaa qoodamiinsaatiin dhiiga dabalataa dhangalaasuu akka hin qabne paartichi ibsa kanaan yaamicha taasiseeti jira.
Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa parsantaa 3.4 dabaluun dhagahame. Giddu galaan hammi qaala'insi gatii waggaa Itoophiyaa ji'a caamsaa baajataa 2018 keessa ol ka'uun parsantaa 13.4 ga'uun isaa gabaasa tajaajila istaatiksii Itoophiyaa ifoomseeti jira. Keessattuu gatiin nyaataa ol ka'uun guddina kanaaf sababa guddaa akka ta'es beekameeti jira. Tajaajilli istaatiksii Itoophiyaa akka jedhetti qaala'insi gatii kun ji'a darbe keessa parsantaa 11.4 kan ture irraa gara 13.4tti ol ka'uu isaa beeksiseeti jira. Qaala'insi kun ji'a irraa gara ji'aatti parsantaa 1.7tti ol guddachaa akka dhufee fi bara darbe ji'a wal fakkaataa keessatti parsantaa 0.2 akka dabalee ibsameeti jira. Hammi qaala'insa gatii waggaa jijjiirama dhibbantaa waggaa biyyattii keessatti ji'a caamsaa bara baajataa 2018 keessa dhibbantaa 13.4 ta'uu isaa akka agarsiisu gabaasni kun eereeti jira. Iddoo kana irratti qaala'insi ji'a irraa gara ji'aatti parsantaa 1.7 akka dabalees ibsameeti jira. Bara darbe keessa qaala'insi waggaa gadi buusu gatiin meeshaalee bu'uuraa haala guddaan ol ka'uun ibsameeti ture. Gatiin bunaa dachaan dabalee parsantaa 95 ol ka'eeti jira. Midhaan nyaataa akka xaafii fi qamadii parsantaa 60 yoo dabalan meeshaaleen alaa galan immoo haala ol ka'aa ta'een dabaluun isaa ibsameeti jira. Zayitiin nyaataa liitirii 5 fi sukkaarri alaa galu parsantaan 150 ol yoo ol ka'an gatiin boba'aa akka beenzilaa onkoloolessaa 2024 fi bitootessaa 2026 gidduutti liitirii tokko irratti birrii 91 irraa gara birrii 142 qabxii 41tti yookiin immoo parsantaa 50 akka dabale istaatiksii kun ibseeti jira. Kunis baasii geejjibaa fi oomishtummaa irratti dhiibbaa akka uume ibsameeti jira. Hayyoonni dinagdee akka ibsanitti garaagarummaan kun saffisa gatiin ittiin ol ka'uu fi sadarkaa gatiin irratti argamu gidduu garaagarummaa guddaa akka uume agarsiisee jiran. Qaala'insi gadi buusu gatiin meeshaalee baay'ee ol ka'uu irraa kan ka'e maatiiwwan baasii jireenyaa ol ka'aa ta'eef akka saaxilaman ibsi kun eereeti jira. Dhiibbaan baasii jireenyaa kun fooyya'insa dinagdee gurguddoo adoolessaa 2024 irraa eegalee mootummaan raggaasisee kan Itoophiyaa gara gabaa giddu galeessaatti jijjiiramtee wal qabatee akka dhufe beekameeti jira. Sana booda qarshiin Itoophiyaa doolaarri tokko qarshii 56 kan ture yeroo ammaa 150tti gadi bu'uun isaa meeshaaleen alaa galan akka gatiin isaa ol ka'an taasiseeti jira jechuun gabaasni kun ibseeti jira. Oduu keenya xumuraatiin poolisiin federaalaa Itoophiyaa namoota 17 lammiilee daddabarsuun lubbuu gaaga'an jedhee to'annaa jala oolchuu isaa beeksise. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa torbaan darbee erga namoota lama yakka gowwoomsaa fi faddaalummaatiin yakka raawwatan jedhee kanneen lakkoofsaan lama ta'anii walta'iinsa poolisii Dubaayiin gara Itoophiyaatti fidee booda namoota yakka daddabarsaa gowwoomsaa akkasuma yakkoota biroo irratti hirmaatan irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jiru beeksisee ture. Kanuma faana dha'uun namoota 17 kanneen du'a godaantota 60 sababa ta'anii fi gudeeddii dubartoota baay'ee fi itti gaafatamtoota jedhee bifa haaraan to'annoo jala oolchuu isaa beeksise. Shakkamtoonni kunniin Yemen keessatti godaantota Itoophiyaa irratti gochaawwan sarbama namummaa olaanaa raawwataa turuu fi miidhamtoota irraa birrii biiliyoona 1 ol walitti qabuu isaa ibseeti jira. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa ibsa kibxata kalee adoolessaa 21 baaseen akka beeksisetti gartuun namoota dabarsu kun nama Muhammad Xaahir Adan yookiin immoo Wardaa jedhamu jalatti akka hoogganamu ibse. Poolisiin suuraa yakkamaa kana dabalatee suuraa namoota to'annoo jala oolanii 17 ifa godheeti jira. Namoonni kunniin to'annoo jala kan oolan ministeera haqaa tajaajila odeeffannoo fi tikaa biyyoolessaa akkasumas qaamolee biroo waliin qorannoo fi hordoffii taasifameen akka ta'e beekameeti jira. Haa ta'u malee poolisiin federaalaa namoonni kunniin eessaa fi yooma akka to'annaa jala oolan hanga ammaatti hin ibsine. Hoogganaan qajeelcha miidiyaa fi kominikeeshinii poolisii federaalaa Jeelaan Abdii shakkamtoonni kunniin akka to'ataman oopereeshinii guyyoota 15 darban keessatti akka taasifameen BBC Afaan Oromootti himaniiti jiru. Gareen kun magaalaa Finfinnee fi naannoo Harar dabalatee bakkeewwan biyyattii garagaraatti akka to'ataman ibsaniiti jiru. Shakkamtoonni to'annaa jala erga oolanii booda galmeen qorannoo namaa fi ragaa sadadaan deeggarame qixxaa'ee ministeera haqaaf darbuu isaas beekameeti jira. Gareen kun karaa namoota seera alaatiin gara alaatti nama erga turee fi yakkoota suukaneessoo hojjechuu isaa ibsameeti jira. Gareen kun naannolee Itoophiyaa adda addaa irraa karaa daldaloota qindeeffamee godaantota walitti qabaa akka tures ibsameeti jira. Shakkamtoonni kunniin biyyattii keessa socho'uun dargaggoonni jireenya qananii akka jiraatan amansiisuun gara garee isaanii biyyoota biroo jiraatan dabarsuun yakka miidhaa qaamaa qorqalbii fi saamicha qabeenyaa lammiilee biyyattii irratti akka raawwatan ibsame. Akka poolisiin federaalaa ibsetti lammiilee Itoophiyaa erga daangaa ce'anii booda gochoota sarbama namummaa olaanaaf saaxilamaniiti jiru. Godaantonni magaazinota keessatti uguramanii gochaawwan sarbama mirga namummaa olaanaa irratti raawwatamaatii ture jedhe. Maatii namoota magaazinaa keessa tursiifamanii irraa mallaqni humnaa olii gaafatamaa ture poolisiin federaalaa qorannoo gaggeessa jedheen adda baasuu isaa ibse. Gareen kun gocha kanaan birrii biiliyoona 1 ol karaa seeraan alaan fudhachuu fi namoota 40 ol karaa seeraan alaatiin daddabarsuu isaas beeksiseeti jira. Namoota 60 ol ammoo du'aaf saaxiluu fi akkasumas dubartoonni baay'een gudeedamuu isaanii qorannoo irraa gaheera jechuudhaan du'a godaantotaaf itti gaafatamummaa akka fudhatanis ibseeti jira. Gocha kana
jiraachuunis poolisii Saudi Arabiyaa, poolisii Itoophiyaa fi maatii miidhamtootaa ragaa garaa viidiyoo yakka agarsiisu walitti qabuu isaa poolisiin federaalaa ibseetii jira. Egaa hordoftoota Shabboo Miidiyaa oduuleen guyyaa har'aaf qindeeffanne kan hangammaa gurraan isin geenyedha. Qophiin Shabboo Miidiyaa biroon itti fufuu yeroo gaarii qabaadhaa. Fayyaa ta'aa.